carqii bifa lama hojjechiifattee bifti lammanuu kan minxaafii kana maachii godhudha. Minxaafiin kun illee kan isiiti. Egaa warroonni meeshaalee akkanaa hojjechiifachuuf karoora qabdanu hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa har'asi meeshaa hordoftuu kootii tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Inshallah waa'ee beebii leetiraasii akkamii bitachuu akka qabnu waa baay'ee inshallah viidiyoo kana keessatti kananii isinitti mutaa. Akkasuma gatii minxaafii illee irra hedduun keessan na gaafataa jirtu. Inshallah sallee isinifan himaa. Obsaan viidiyoon kun gabaabaadha. Hanga xumuraatti na waliin tura inshallah. Akkasuma illee viidiyoo kana laayikii godhaa. Warroonni subscribe osoo hin godhin viidiyoo kana ilaalaa jirtanu chaanaalii koo subscribe godhaa, laayikii godhaa. Hanga xumuraatti na waliin tura. Barakallahu fiikum. Egaa akkuma argitanu amma beebii tiraasiittiin carqii gaggalchuuttiin jira. Beebii tiraasii kuni irra hedduun keessan tiraasitti wajjin immoo carqii qofaa waan akkasii jettu jechuudha. Na tiraasii wajjiniini tiraasii dhumaasii ispoonjii dhuma wajjiniin bitama jechuudha. Na warroonni barbaadanis qobaatti carqii duwwaas bitachuu dandeessu. Akkuma kana haaluma salphaa ta'een akka kanaanii itti uffisnee alatti baasuu barbaanne yookiin itti baasnee miicuu yookiin immoo carqii biraatti qayyaruu yoo barbaanne akkuma kana haaluma salphaa ta'een itti baasnee miiccinee itti deebisuu dandeenya jechuudha. Ispoonjii gatii taateenaan waa tokko nama rakkistu. Ispoonjiidhuma qulqulluutu hojjetamee achuma Finfinneedhaa dhufa malee kan waan asitti carqii garagaraa carqii qurxuraacii kanneen immoo beebii tiraasiitti jedhanii haala kanaan hodhantu jiru. Kun garuu kan achitti ispoonjii qulqulluurraa kan dhufe kan Addis Ababaadhaa dhufedha jechuudha. Akkasuma immoo boondidii Arabiyaan majlisii qurxuraacii isaatiin illee ni hojjetama. Innis bareedaadha waan jedhu. Kun garuu ispoonjii qulqulluudha. Isiniin jechuu barbaadeetanii gatiin illee qallaaliidha. Yaw dirqamaa miti kun beebiin dirqamaa miti. Namuma barbaadeetu itti dabalatee hojjechiifata. Kan barbaades dhiisuu danda'a. Akkuma sana gatiin illee qallaaliidha. Hodhamee bahee beebii fi ispoonjichiif carqichi hodhamee bahee 350. Akkasii sana booda carqii qiyyaarii yoo hodhisiifattanii kanallee qiyyaarii isaatti hodhisiifachuu dandeessu hordoftoota koo. Innaa akkuma isinitti mee dirqamaa miti firaashiif tiraasiin baqiidha. Takkaa beebii waan akkasii itti funaanuurraa osoo firaashii sajjabaa bareedaa bitattanii gaariidha. Yeroo ammaa kana magaalaa Jimmaa keessa firaashiin ni aandeenyaan inni ispoonjiidhuma firaashii ta'e naandeenyaan badeera dhufaan jiru. Qaata dhiise maaliif namni keenya hin bitu. Amma maashaallah karaa Amaaraa Kililii Walloo Kamisee kana Adaama waan akkasii jira jechuudha. Firaashii inni jabaa innumti ispoonjii ta'e naandeenyaa suni jira darbee kara Jimmaa garuu dhufaan jiru hin dhiiseen bade bakka gabaarraa namnis binbitu. Birrii yoo bitate inni birrii 1800 900 birrii 2000 waan akkasiiti. Namni keenya immoo hin bitu waan akkasii. Qodaa bareedaa ta'uu ni ilaalu gatii malee kana jedhanii fiduu dhiisanii inuma jiru bakka gabaarra. Amma ta'e birrii 1500 waan akkasiitiin jira garuu akka sanaa hin ta'u dhaqee takkatuu gadi taa'a. Akkasii amma firaashii beebii fi takkaa waan akkasii ammatti daddabaltan utuu tiraasii firaashii godhattanii firaashii isa kan Arabiyaanii birrii 4000 jechuudha. Tuusa hojjechiifattanii gaarii natti fakkaata hordoftoota koo. Maaliif bakka inni gadi hin jedhu ol hin jedhu achuma taa'a. Yoomiyyuu achitti carqii isa irra jirus baastanii miiccitanii kan biraas yoo qayyarachuu barbaadan isatti qayyarattu. Kun garuu utuu carqiin akkuma sanatti jiru firaashii ispoonjiin jalaa gadi taa'ee nama dabbara jechuudha. Akkasii hordoftoota koo takkaayaaf beebiin dirqamaa miti. Firaashiin bakka qaxxedhee taa'ee ol jedhee bareennaan firaashimaaf tiraasii carqiima sanatu bareedaa ta'a jechuudha hordoftoota koo. Akkuma argaa jirtan dhugaa tiraasiidhuma koo manaattanii tuun ittiin baasinii carqiisa kana irraan darrabaara. Maaliif jennaan ganaasa sana itti baasee isa kanatti galchee keeyalan kan ammoo irraa baase inda ganaasa koo itti deebisuurra hojii natti dabalata jedheen zim jedheetuma carqii koo samanaa irrattan kana darrabee yaa fakkeenyaaf saamfiliidhaaf gatii ta'e jennaan haala kanaa waluma irratti darrabeen itti uffisuutti jira. Amma akkuma argitan sana tiraasiin lamaan jalqaba galchee tiraasii bareedaadha jabaa bareedaa isa jedhamu. Isiin kun garuu tiraasiidhuma
sadarkaa danuu qaba tiraasiin illee yeroo ammaa kana tiraasiin inni bareedaadha jedhamu kan gabaarratti argamu inni carqii kana wixxirri godhee keessaa bareedu tiraasii abbaa birrii 300 jira isadha bakka guddaa bareedaadha carqii bakka biraarratti hodhamu yoo ta'e tiraasiin abbaa birrii 200 hin gaha garuu inni kan koo carqiin isaa babal'atee gurguddifamee hodhama gatii ta'ee fi tiraasii bibbicuu keessaa dhaqee badaa waxxaramee hin qabu akkasuma immoo tiraasii jarri suni jarri 200 wanta akkasii takkatu bakka jajallatanii keessaa lallaafanii fokkisu jechuudha kanaaf warroonni carqii akkanaa hojjechiifataa jirtanu tiraasii isa jajjabaa bareedaa isa abbaa birrii 300 sana bitadhaati sana booda carqiin keessan bakka keessaa bareedaa tiraasichis dhedheeraadha hamma akka seera isaatti firaashiin tokko tiraasii 3 nyaata garuu tiraasii si bibbicuu sana yoo ta'e 3 ga'u jechuudha dhattee bibbicatti firaashii 4 irratti tiraasiin 12 hin deemu akkasuma immoo warroonni ala tiraas carqii hodhanuu bibbiceessanu jiru saantii amma ta'e amma firaashiin tokko dhaabiin firaashii tokko carqiin dirqama meetira 2 hodhamuu qaba garuu saantii amma ta'e irraa qannasani akkasii tiraasiinis akkasii walakkaa guutuun godhanu saantii amma ta'e irraa qannasu sana keessaa hin deema inni kun garuu dhaqeetuma bareedaa ta'a malee waa tokko carqiin ballachuu wayya dhiphachuurraa akkasii hordoftoota koo egaa akkuma argaa jirtanu haala kanaanii itti gaggalchee inshallah afeen ilaama tiraasiin kun isa bareedaadha jedhamudha qadhee bicate waggaa 4 sanaa ol taa'eera tiraasiin kun olis hin jedhu gadis hin jedhu carqiin kamiyyuu itti galu keessaa bareeda jechuudha akkasuma immoo makaan jira yeroo sanaan hin binne nama mana keessaa bitan biyyan turre wal makamee bitame gatii ta'ee fi amma yeroo afamu tiraasii jarri kaan badaa tokko keessaa bibbicatanii jibbisiisu jechuudha tiraasii inni bareedaa sun garuu akkuma sanatti taa'awaxxaramee carqii keessaa kunoo haala kanaanii afamee jira inni erga silaatti uffisaa jiru maashaallah baay'ee tokko bareedaa carqiin kun illee carqii kafee jedhamudha keessoo isaa ispoonjii gala duddubbee isaa carqii maanchinii yookiin ilifoormii tu itti hodhisiifama akkasii hordoftoota koo sifraan illee kunoo haala kanaan meetirii 2 jechuudha sifraan kun dheerinni isaa meetira 2 bal'inni garaan isaa meetira 1 haala kanaan kan kanaa olitti illee dheereffachuu barbaadan ni danda'ama hanga meetirii 3 sanaa ol 2 gadis akka barbaadanitti akkuma tizaazii keessaniiti akkasii hordoftoota koolaa qircaatiin kun illee inni kan biraa ittiin ba'uuf nama rakkisa inni kun garuu yeroo barbaadanitti akka itti baasanii miiccanii itti deebifamu godhee hodhamee maaliif jennaan kan qoshaashaa gatii ta'ennaan dafee qoshosha gatii ta'eef haaluma salphaa ta'een akka kanatti itti baasnee miiccineetti deebisuu dandeenya maashaallah akkasii hordoftoota koo gaa irra hedduun keessa yeroo hunda gatii nagaafattu gatii nimtu ettanii kun akkuma isinitti carqii kafeedha carqiin kafee kun carqii Arabiyaa majlisii irra in bareeda gatii akkuma sana dabala garuu cimina akka carqii Arabiyaa majlisii sana hin qabu otoo carqii Arabiyaa majlisii sana irra xiyyeeffatanii gaariidha warroonni akka qiyyaariitti immoo hodhatan rakkoo hin qabu yeroo tokko afuutti inni kun baay'ee tokko bareeda yeroo keessummaan sinitti dhufu yeroo ayyaanaa yeroo tokko malee yeroo hunda yoo afame bareeduma isaa kana qannasaa deema carqii Arabiyaa majlisii garuu yoomiyyuu sanuma waggaa meeqas turu miiccamee hanga afamuun haaraadhuma fakkaataa deema jalqaba carqii isa bareedaadhaan hojjetamnaan jechuudha kuni carqii kafeen kun darzanii tokko jechuun firaashii 4 tiraasiin 12 birrii 7,400 inni Arabiyaaniin immoo birrii 5,600 inni Arabiyaaniin akkasii hordoftoota koo egaa akkuma isinitti hime takkaayaan beebii namoota barbaadantu jalatti hojjechiifatan gatii ta'ee fi hamma kan isinitti hime gatii carqii firaashii 4 tiraasii 12 birrii 7,400 garuu kan hordoftuu kootii kuni tiraasii 15 fi firaashii 4 takkaayaa 6 beebii 6 sufraa qircaatii tizaaziinsi akkasii akkasuma minxaafiin kun illee kan isiiti inshallah carqii isa kan biraa viidiyoo biraatiin